Hello, come to Nagaki Sani, Fayajer to so almost yes, Ninja and Lupti Sani. Ega Namakan Andromeda was Marabadetri buying Kisani Yafacha Turtan of Saran, Cavandish, the nature of Kuna, or Ginger, Manakojra, Fena Vraja Yechuda, may Alaki Sadavarsi, Amamu, Halakami Rejra, Kovarkit and Amako, Livi Galajra, Hintavata, Simbashan, Sisakanagoda, Ega Savagara and Kanki, Mida was Marabadetri buying Kisambetu, Senami, Lupti Make Karambara only offsa take no, Jalatonisas, Matasasagana, share good afiti. Halan Rajus, Wajinasuna, Kuma Canandro, Wadas, Nif Galetre, Maratina Wama, Halasan or Dofaka, is Nitimentre, Bifuma Canan Kuno, the atage of Sanjitura, one by Bata, Mantoni Kesada, Secasmo, Halakami Rijra, Kanjusumo, Gamakin, and Kala Linijra one thief, one by Olinasona, Sena and Dubtkesan. Osaka. Akam. Jirta. Baganagan with the Pavia. Atile Nakabaje, Halafayakia, Akam Malavajir. Hochu, Manakated in a fabricated Nakabaje, by a cigarette. Abshir. Good done. Bagafayite, Akuma Becamo Canandra, Mida was Marabade to Tita. Sao Mida was Marabadisimo, Rakon Fayasicum Namera. Imaraco Fayasa Mocasicunam and Dubkin. Even Mida was Macaramon Bainis as Aturaniru. Ega Mammo, one by Kisadaversita, one Duke Sadaversita, Bamas Rade, Bagafate in the Churabada. Obsa one by Setrubata, Halaki Sadaverse, Halamaki Sature, by Mira Diptana, Minasadarka Hamaki Sature, Amagaru, Kumasinarkitan cannot fade, Atejra, Bachajra, Sintavachi Sayuti, Egan Gudan, Baga Faiten Sinjada. Akkasumas immoo dhumarratti hubannoo hawaasni keenya waa'ee dhibee sammuu irratti qabu maal fakkaata kan jedhu akkamitti jijjiiramuu qaba kan jedhu irrattis kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Ammas obsaan nu gidduu jira obsaa teeknoo baay'een keessa namoonni hin beekne yoo jiraatani obsaa teeknoo jechuun yuutubara Oromoon qabdu keessa yuutubara beekamaadha. Namoota baay'ee gargaaraa turedha dhimma teeknooloojii irrattis dhimmoota garaagaraa irrattis odeeffannoo garaagaraa kennaa ta'uun isaanii beekama. Ega sababa garaagaraa irraa kan ka'e rakkoon addaa isa mudate rakkoo sana maal akka mudate gabaabsinuu ibsuu danda'a. Rakkoo kana isa mudateef jecha toorarraa badee ture. Anis immoo baay'een keessan immoo an Harargeen jira akkuma beektan Harargeen jiraadhaani Harargee waan jiruuf iyyaafadhu dooktar nu gaafadhu obsaan jalaa badee jira akka nu jalaa miidhamu hin barbaannu jechaa turtan baay'een keessanii. Anis akkuma waadaa isiniif seene obsaan kunoo mana koo keessa jira. Baganagan of the Western City. Halagarin Nasmute, Halagarin, you're a head do, Heriotaki and Terbudan, a kind of Negafachatur Tegaronis, Nafimi Junior Rosenetti, Garuhara, Halim Jifade, the Fega Mana, Doctor Nafiat Argumentra, Hedunki San, Negafachatur Tani, Kara social media and Kabun, Kara Facebook, Kiyosa Medini, Akasuma Karale, WhatsApp, Imo Karagaragat in Hedunki San. Negafachaa turtan obsa namni gariin obsa marate jira gariin ammoo obsaan ni dhukkubsate gariin waan adda addaatu ja'amaa ture anillee argaatiin ture social media kanarratti waan kanarratti yoon gabbehee kaniin deebi'u kan nu tahe wanni kuni darankuu sammuu kiyya na jeeqa ani gari wanti irraa dhukkubsadhe waan biraati wanti namni irraa haasawaa jiru waan biraati ani ammoo kan irraa dhukkubsadhe haqa kiyya dhabuudhaan namni haqa dhabee Nama haka dhabeetu beeka akkaataatti waan sanirraani miidhameen jira haka kiyya akkamittiin dhaba namni ni gartee akkaan obboleessa kiyya akka hiriyaa kiyyaatti jaaladhu akkamitti akkasina godhuu danda'a nama miidhameen ture gabaabsee namni kun hanga ammaatti haka kiyya hin deebisne haka kiyya yoo kan deebisu ta'e deebisee yoo kan hin deebisne ta'e bal'inaan fuulduratti amma waan biraatiif kan as dhufe fuulduratti bal'inaan karaa social media kiyyaatiin irraa dubbachuu danda'a ibsu hawaasaaf ifa godhuun qaba waan kana Garu wanti ani irraa dhukkubsadhe sammuu kiyya na jeeqina dhukkubse waan biraati haqa kiyya dhabuudha. Namoonni ammoo social media irratti kun haasawaa gartee ani hiriyoota kiyya mana keessatti tasgabbii dhabee sammuun na jeeqamee ani haasawaa ture fuudhuudhaan dhoksaadhaan na waraabuun social media irratti Facebook irratti YouTube irratti facaasuudhaan namoonni hedduun hiriyoonni kiyya keessaan na barreessanii obsaa maal taate dhugumaan maraatte naan jedha. Gari waan adda addaatu haasawamaa ture garuu akka namni haasawaa jiru miti
akkuma argaa jirtanii alhamdulillah ni galata rabbiiti fayyaan qaba fayyaa rabbiin naa kenne kana fayyaa hin qabu jee haaluun kuni gartee ni'maa rabbiin tole sirratti oole fayyaa rabbii sii kenne kana haaluudha haaduudha ani fayyaan qaba alhamdulillah haqa kiyya kaniin dhabe kaniin miidhame garuu namoonni adda addaa namoonni hedduun obsaan maraatee jira dhukkubsatee jira jettanii hedduun keessan nagaafachaa turtan gariin ammoo hiriyoota kiyya dubbisuudhaan obboleessa kiyya obboleeyyan kiyya kanaan waliin jiru dubbisuudhaan gargaarsallee namoonni hedduun kan gargaarsa naa guureetu jira bifaan ani gartee hin yaadinitti bifaan ani hin eeginitti dhugaa dubbachuuf kanaan hedduun isin galatoonfadha maaliif oromoon gartee nama gargaaruu isaa natti mul'istanii oromoon nama isaaf waan xiqqaa waan guddaa nama hojjetee miti nama waa hedduu hojjetee jira sooshaal miidiyaa irratti kana dura uumaman beekurraa akkaataa itti fayyadama waa'ee teknoolojii waan tokko tokko uumaman beekurraa karaa yuutuubii chaanal kiyya obsaati kunuutiin dabarsaan ture uummata oromoo gartee uumaman beekuun akkuma doktor Naafiyaad waa'ee fayyaatiin uummata tajaajilaa jirutti anis uumaman beekuun uummata kiyya gama yuutuubiitiin ummata kiyya tajaajilaan ture waa'ee teknoolojii akkamitti ummanni oromoo gartee teknoolojii guddatuu qaba akkaataan itti fayyadama sooshaal miidiyaa akkam waan jirratti yeroo hedduu nama jalqaba warroota gartee jalqaba waan kana barsiisaa turerraayi kanaan na beekan namoonni hedduullee obsaa maaliif waan kana dhiiftee maali haalli fayyaa keetii waa hedduutu haasawamaa ture angaruu fayyaan qaba haqa kiyyaan dhabe rabbiin haqa kiyya sanillee hana baasu garuu kana keessa gargaarsa naa godhameetu jira gargaarsa kanarratti hedduun gammadee hedduun isin galatoonfadha warra na gargaare ani nagayaan qaba alhamdulillah fayyaan qaba haala duraan gartee haqa kiyya dhabuudhaaf jeeqame sanillee amma iftasgabbeesseetiin jira yaa naagala baay'ee yeroo baay'ee ofirratti hin beeknu sigalee amma dhibeen obsaan dhukkubsee ture dhibee dhiphina sammuu hamaadhaan qabamee sadarkaa qaama isaanii duraa amma duratti ga'uuf ture garuu inni guddaan sababa fayyiteetta amma baay'ee haala dhibee sammuu ilaalchisee hawaasni keenya ilaalcha garaagaraa qabaate jechuudha amma namni baay'een dhibee sammuuni namoonni dhuma maraataadha jedha actually jecha kana fayyadamuun barbaadan ture amma yeroo baay'ee namoonni baay'ee maraatummaa kan jennu yeroo baay'ee qullaa buusee karaaraan nama deemu jechuudha garuu dhibeen sammuu sababa garaagaraadhaan kan kee namatti dhufa fakkeenyaaf amma dhiphina sammuu garmalee ta'uu danda'a waan argattee kanaan dura argattee turte dhabuurraanis ta'uu danda'a waan jaallattee turte dhabuurraanis ta'uu danda'a akkasumas immoo kanaan dura qabatte ammati waan sirra hubadhe tokko maallaa miidhamteetta namni si miidheera sababa sanarraan kan kee sadarkaa hamaa keessaa sammuun kee amma keemikaalli sammuu keessaa jeeqamutti illee ga'ee turte jechuudha garuu kana keessattis immoo tarii mallattoon ati ofirratti hin beekne tokko tokko sirratti mul'achuu danda'u kana sidha osoo hin taane keemikaalli sammuu keessa jiru waan jijjiirame yeroo sanatti jechuudha mallattoo garaagaraa agarsiisaa turte ta'uu danda'a namni egaa waan baay'aasa waan namni jedhu si hundumaa fudhachuu hin qabnu egaa akkuma tiyyatte waan baay'ee miidhamtee turte erga miidhamtee immoo sammuun kee baay'ee xiqqoo sammuun si dhukkubee ture kanarraa immoo follow-up yookiin immoo hordoffii yaaliin si godhamaa ture sheeka biras deemtee waan baay'ee si godhamaa tureera ammas immoo gara fuulduraattis immoo wantoota gorsa baay'ee siif goonu qabna jechuudha siif wajjin turre jechuudha inni guddaan sadarkaa kanatti fayyee dhufuunsaa isin wajjin taa'uunsaa waan guddaadha ammallee taanaan obsaan wanta miidhame qaba waan lus godhe qaba wanta dhabe qaba sababa kanarraa kan kee dhiphinni sammuu hamaa yommuu inni immoo sammuu namaa keessatti jeeqamu keemikaalli sammuu namaa keessaallee battala jeeqamaa deemutti namni suni miidhaa guddaarraan geessuu danda'a jechuudha kanatti isa mudatee tariitii maal fakkaata obsaan kanaan duraa maal fakkaata ammoo maal fakkaata kan jedhu mee obboleessa saraa dhageenye waa xiqqoo dhageenye deebinu mee amma obsaan egaa akkuma beeknu qeerroo jabaadha obsa fuuteetta yoo fuutare fuudhuuf amma yaadaan qaba ati naanaa limee dubbanna qabachaa akkuma argitanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh hordoftoota doktor Naafiyaad obboleessa isaatii ana obboleessa isaatii sagaleen keessan wal fakkaata doktor Naafiyaad biratti argamna afeerra bani isaa jirra akkasuma obsaan agaagaa ati ni gaafattetti jalqabarraa kan jette miti obsaa yeroo jalqabaa gaafa dhukkubu ramadaana keessa ramadaana guyyaa takkaffaatti kan dhukkubsatee obsaa haasa'u baay'isaa dhufu
يارو مثلا أكمل إني أمر وفوق حق إسحاق بيت أبصار أنا اللي سرتيم كسر من إسحاق سنكمل وابا يجرا حق إسحاق بيت رمضان درا متاخنا أما إني مشاور يهودتا درا خنا بيا يمن تودين ترى كسمان بيا يمن الرئيسان برا خمال ما كودا تك خيسة دي من غرب إنجليز ما تيساولين أتشبودا نمولين ترى أنا اللي باجي ولين بين مجاسا إنسان سرت ولين بيا خنا ولين برشاتهم أمانة هجي بسنة سا خنا يستر كده Hojii sana keessa seenuu dhiisneetu naagala waan ta'e dhabeera waan dhabe sana deeply privacy isaa yookiin immoo baasuun barbaadne mee amala addaa akkam akkamii agarsiisan amala addaa kana agarsiisa eeyyama isaati waan ta'eef eeyyama isaa naasuusaadha waan ta'eef dhugaa jalqaba walumaan akka biyya arabaa irraa gallatti obsaan birrii guddaa qabaachuu ture birrii guddaa kana waan hojiillee dubbachuu hin barbaanne birrii guddaa kana osoo hojaa kana waliin hojjetu balleessee fixe ramadaana irratti haasa'u baay'isaa dhufe obsaan fooqee akkasiin jaaraa makiina akkasiin bitaa maali anis nan ajaa'ibee mucaa baddeessaa tokko waliin mana jirra mucaan baddeessaa naan jedha obsaan haasa'u sirrii haasa'u jiru maal ta'e anillee na dhibeen jeen haasa'u amala kanaan dura qabu haasaa kanaan dura qabu irratti jijjiirame jijjiiraa dhufe amma jaallatee osoo hin taane asirratti gaa obsaanii keemikaalli sammuu isaa keessa jiru sun waan jeeqamee fi dhiphina hamaarraan kan ka'e akkas ta'e okay continue kanarraa kan ka'e jeequmsa inni keessa jiruu fi akka mucaan kun akkas godhees nan hubadha anis beekee akka inni waan hojii kanarraa fi maallaqa kanarraa jeeqamallee naa galee jira akkasitti tasgabbeessaa dhufe obsaa waa hundi ilmi namaa lubbuun ni dabarti namni fayyaan jiru lubbuun jiru tokko dalagatee argata waan dabratti dhiisi rabbi irra dhiisi bira kotii dalagannee arganna anilleen waan kana yoon hojjedhee biyya kanarraallee deemuuf yaadutti jira yoon deeme waan hin hojjedhe siin gargaaraa waan qabnu walumaan qabnu akka duratti waan kana ofirraa bira kotiin jechaa turan deebuu dide sammuun isaa gara keenya karaa nuti jechuudha lakkumaan jiru itti hammachaa dhufe lakkumaan jiru itti hammachaa dhufe ramadaana sadaffaa akkana baay'ee boodcha akka abdii kutannaa keessa baay'ee boodee ani salaatee tarawee dhufe narrifa maaliin isaa maatiin kiyya biyya alaa jira biyya yaman jira ala abbaan kiyya ormadee waan maatiin kiyya du'ee isatti himanii gandilleen baay'inaan isa dubbise silkeen waan isa ollaan irra yeroo baay'ee argameef isa dubbisan narrifadhanii sikise biyyeessa isaa irraa dhigee dafeersa waan akka harmeen kiyya duute abbaan kiyya du'e isaatti rifadhee tolsan isa akka malee baay'ee ati nan gargaartu waan kasaaree bakka jiruu jibbee maal jeekan aboo kana yoo taate rakkoon qabu ilmi namaa kasaaruunis waan jiraate harkachuunis waan jiraate ilmi namaa wanni addunyaa kanarra jiraatu harkachuu fi gammachuu bichaan fi dhabaa jira harkataa jira waa hedduu jira kan ofirraa dhiisi jeetiin tasgabbeessee sossobeetti dhiisi halkan sana jechumaan nagaan bule san boodarra bakka itti hirmaachaa haasawaa amma isaa dhufe san boodarra adeemsa miilaa garteen deemsa baay'ise bakka mana nooma nam baradha maal jaa hin baratu deemee turee deebi'aa ganama bee galgala deemaat moo bakka yaaduma kana wajjin anaanis wal jibbaa dhufe bakka ana arguu nan ta'u nan arge gisee takka takka na dhokotee darbe gisee karaa waliin dhufne takka takka na dhokotee dabra kana kanarratti itti hammachaa dhufe anis bakka haala bakka adda adda ji'a torbaan ji'a jahaan deemaa ture alhamdulillah arragaa fayyee ji'a jahaan kana booda gara sheekha tokko as finnee arginu hawaasni oromoo uummanni oromoo bari booda asitti yaala argate gaa ani waa'ee naaf obsaan erga hojii dhalannarraa as ilaa hamman jiru kanatti akka nama saahibaa adda baaniin beeknus biyya arabaattis erga biyya gallees walumaan qabamnee galle amala isaatii fi haasawaa isaatii fi hundi isaa nama beeka amma alhamdulillah hedduu jijjiiramee jira erga as dhufee yaala harkatee guyyaa 15 bikka sittana turre fayyi kanaan durallee bikka biraa geessinee malkaa jabduu bikka jedhamu sheekh malkanaati sheekh ahmad tawhidii ajaanii innillee nama cimaadha amma gaa ofiin hojjetu ilmi isaa hojjeta ilmi isaa sana waan dandeetii baay'ee hin qabneef xiqqoo achitti waan xiqqoo fayyee deemnee nu fayyee deemaan hin jee nan fudhachuun jiddee keessee kiyya naan fudhachuun jiddee gaafatan maaliif nan beeka nama waliin jiraannu obboleessa kiyya kanarratti qaate akka inni sirratti hin fayyin haasa'u isarratti nan beeka namni ammoo bisee waliin haasa'u siitu maraataa naan jechaa ture siis sammuun ta'e rakkoo qaba malee mucaa akkanatti haasa'u mucaa akkanatti dubbatu mucaa akkana yaada bareedaa qabu hin fayyine jetta bakka keessa keessatti rifaddeetu waan cal jalaa jedha waan arra arge kana boroo arguutaaf namoonni kun jeetin waliin gallee garaa finfinnee ji'a takka akkana turre ammaas xiqqisho wanni akkasiitti deemtee jeequmsa namni kun bisee waan takka ta'e homaa harkaan qabne diinagdee harkaan qabne firraa gaddeebi'e magaaluma finfinnee jibbee hirna gaddeebi'e hirna kitti gisee gaddeebi'e amma isa booda maxarrashaa kan fayya kana itti dhufe maas si halkan keessa naa dawwalee haasoo baay'ee nutti haasa'e beekeetiin jira beeka bakka bitaa kana lammaffaa itti deebitee jira maal jeeti yaade
gisee taa'u ganama mucaa saahiba keenyaa kan bira ture ka'ee bira deemu. Gara fira kiyyaatiin deemu hirnaa fi barooda waliin dhiyaatte nuti biyyaaf baroodaadha abbaan kiyya dhalootaaf baroodaadha. Gara adaadaa kiyyaatiin deemu isa kana bira dhiisee deemu gara baroodaa akkasitti harmee kiyyatti deemu harmee birrillee waan harkaan qabnu waan qabdu. Sagaleen hin dhagahamu jechaa jiru. Akkasitti si'a lammaffaa kana fayyadamneeti fayyadamuu jaaneeti shayin maan bika malkaa torresan kan ammaa kana son ta'e kan malkaa torresan fayyadamuu jaanee gara manaa galaa jaan an keessa kiyya na fudhateen turre gaafasa na fudhateen turre maaliif nama kana waliin jiraachaa turre obboleessa kiyya narra xiqqaadha akka waan an guddisee takka haasa'u isaa irratti naaf gala akka inni sirratti hin qulqullaa'in xiqqoo haa fayyu malee sirratti hin qulqullaa'in naaf gala fudhachuun didee shayini bakka bahuu qabdeen fayyee hayyee rakkoon qabdeen anis yoo itti waan ta'e gara mana doktora faanuufa malee asnaaf gaajee deeme amma namoonni ijoolleen firaa kana kana gisee dhuftee obsaan akka maal gisee hin fayyine sirrii gisee hin jeen inni inni lola namni tokko gisee fayyaan qaba loluu waan mu jiraate naan lola na reeba argaa nan duugaafsa anuma argaa nan duuga humna qabda hirreebda mulli kun natti gurraachuma naan jira ay actually yeroo sanatti wanta godhu akkuma jalqaba jedhedha tarii keemikaalis waan jeeqameef dhiphina hamaa keessas waan jiruu fi nama jibbisiisuu danda'a nama loluu danda'a mara kun waan ta'eef waan darbee haasaa jirra waan ta'eef yeroo sanitti akkuma inni jedhutti dhugaadha isa arguun fadhu nan jibba isa qofaa miti hiriyoota keenya kan hojii biizinesa sanaa shaatii goggogaadha hojii isa warroota waliin hojjetan hunduma isaanii yeroo dhufanii natti dubbatan arguun fadhu maaliif haasawa haasofnu keessa waa'ee sanii natti kaasan nama waa'ee sanii natti kaasu gaafa sanatti amma rakkoon qabu gaafa sanatti miidhamtee jirta waan ta'eef baay'eedha bakka nama san dhiisee hin deemu isaanis yeroon isaan dhiisee deemu kana inni maaliif amanamatti jijjiiraa akkanan ture nama harka wal geenye hundaatu jira akkasiin reebaa ture amma ijoollee firaatti ijoollee isummaa kiyyaatti nan himaa ilaa amma biyyummaatti yaa isummaa kiyya bira deemne isaan kanaan illee akkamiin hanjaan na gaafatan waa'ee fayyaa isaa hin fayyine sirriitti inshaallah rabbillee ittiin deebisine yoo itti deebi'u taatu mana yaalaatiin geessiseetiin taa'u jira maaliin jaani naan lolaa ture uummanni ati fayyaa hin qabne malee mucaan fayyaa hin qaba haasawa bareedaa kana haasawa maaliif kana jechaa turan yeroo ijoollee hiriyoota amma hiriyoonni jira yuutubaroonni warroota viidiyoo walii waraamu jechuudha ijoolleen mucaan tokko jira beekaa tubeejaan yaasuun birraa jira isaan kana bira waan dhaqu waa'ee biraa haasuun waa'ee maaliitti waa'ee akkamitti viidiyoo waraabna akkamitti waan haariyaa hojjennee uummataaf dhiyeessina waa'ee akkasitti haasofna isaan waliin yeroo hin jiru nagahumaaniin haasawa yeroo maammeen ol seenu ammoo mana yeroo isa bira gahu waan biraa ammoo waan itti miidhamte waan ta'e waan kaasaniif isaanii waliin galu jechuudha yeroo kana ijoollee sanii amma isaan dhufanii qabanii obsaa yeroo nu bira dhufu likkitti haasawaa jira fayyaa qaba siika fayyaan qabni ati caatii qamaatee fi mucaa miidhuu barbaadda siitu mucaa miidha waan akkasii jechaa ture amma jirratti gaaffis gaafadhu miira abdii kutannaa keessa galtee turte abdii kutatteetta baay'ee akka nama abdii hin qabnetti of yaaddee turte yeroo sanas jedhee yaada I think maaliif itti miidhamteetta waan ta'eef baay'ee nama si jibbisiisa yeroo sana hojii sana si jibbisiisa nama sarguun feetu turte mallattoo masaati kanaaf haasaa jedha waan kun jechuudha so amala addaa wanta addaa irratti argite kan biraasti gabaabsiisa gabaabsite dubbachuudha amala addaa kana giseen arkee kaanee amma achitti fayyadu jaanii baanee gara Finfinnee deebinee tabbee lama kana taa'e ammas jibbii wanni akkasii san xiqqoo dhufa haasawaa jijjiiraa dhufe ka'ee deebi mana na bitatee hirna deeme anillee gaamana hojjedhaa ati sumaa hin qabdu armeen sumaa harkaan qabu hojjenneetii bakka jireenya keenya hojjennu malee ani hargee deebiin barbaadu hin jedhee Finfinneetti hin jalaafe inni na biraa kutan amma yaadaan ture bitaan kun akka warra jiree nan dawwalaa silkii kiyyeen kaase ture yoo natti deddeebise kaasa eegana mucaa gaafadheen mucaa inni bee waliin jiru kan akka obbolummaa waliin jirame tokko jira aadil jaayima irra hirnaate mucaa kana gaafadhee aboo nagee jira miinan hordofaa ani gisee ilaalu nagee jira na fakkaata nan hordofaa naan jedhe hayyee aadil hordofee mucaan kun akkasi biraa deemuun jira akkasitti guyyaa lammaffaa subii na dawwala halkan subii azaana yeroo salaataa deemu na dawwalee haasawa baay'ee jijjiirama haasawa mucaa kun bakka ammallee itti jechaa jedhama biraa fuudhee itti dhiiseen bulee ganama harmeeti jette walee ummaatiyyaan akkana ummaa ammallee gamtaa itti deebisu jira nama kana gisama itti oowwituu garteen dhukkubni kun isa jalqaba si qabe dafanii yaalan mucaa kana ammallee maalleenya aboo ni argama boruu daleeynee finna nuti boruu daleeynee finna waan qabdu ergi anis ni ilaala waan qabdu ergi mucaa kana ammallee bikka yaalaatiin geessan jedhe
maanti yaa rabbi umrii isaa dheeressu lakkiidhaan jenne dafii bika yaalaatiin naan akka biyyattaa maallaqa nu ergita achirraan boruun deeme jeeqisaan ka'e inni badee achirraa adaadaatii biraan deeme jeeqamee jira waan ta'eef adaadaatii biraan deeme jeeqee sagalee ol kaasee jiru. inni achirraa amma isaan finfinnee irraa birrii na argitee harmee kiyya achirraa meeshaa kiyya qopheeffadhee amma lammadee ammaas deebiin natti ulfaata jee manallee gadhiisee uffata kiyya gara takka waan qabnu gara takka guureen oda baasee tikeeta muradhee baruu gara hirnaan deemee achirraa badee adaadaatii biraan deemee mucaa biraa deemee badee karaa baroodaa kute amma of beekaa baroodaa bira dabree ayyafa kurubbi Bakka biraatti bu'ee bakka biraa achi bulee masgiidaa kana kana deemee osuma achi jiru adayaan xiyyeetti hin dabaleen an silkiin galaan kaasuma xiyoo adayaa silkiitti dabalte xiyoo san akkuma obbolummaan ni jaalatan xiyoo san illee qabaayee qabdi isiin itti deddeebiftee jalaa kaasan eessa jirtaa ayyafa kurubbi hayyee ganama harmee isii waliin dhaqanii achirraa isaanillee hin fadhu waanuma fira ta'e hin fadhu nama hundumaan jibbaa firas jibbaa jira nama kaana waliif gala namoota kaan nama firaa gartee kan isa wallaan itti dhiyaatu kan bika yaalaatti isa waan jechuun hin fadhu harmeeti yallee silkiin dubbisu baay'ee jaalatu akkasitti adaan teessan amala qabdii itti dhiyaattee sossobdee kadhattee nyaatallee achitti bilcheessitee fiddee nyaachiftee mana galchite akkasiin irra dabalanii ati tasgabbaa'ee ati illee lafa hin jeeqine mani jira hoottu akkas jeete naan jaaniif dhufee jechuudha achittiin itti dhufee gaafa sanatti illee hubattee laayivii waraabdan gaafa isin laayivii waraabdan san harkaan lammadaa bika sheekaa filmeessa. Kanaaf amala addaa yeroo sana fakkeenya wanta isin arginu fa'aa ni arga ture wanta addaa fa'aa yookiin immoo abdii kutannaa fa'aa waan addaa fa'aa waan waa'ee jireenyaa kanarra waan abdii kutannaa haasawni baay'isee kan jiruun barbaadu salaata kiyyaa fi ibaadaa kiyya malee birrii wanta kan man fayyaduuf birrii tan gammaduu argadhee balleesse birriin bu'aa takka qabu kana kana haasawaa bakka waan. Anis galatoomii amma akkamii dhawusaan jijjiiree yoo jijjiiramne amma. Ammallee nin beekaa obboleessa kiyya waliin turre amma obsaan sirriitti dhibbatti jijjiiramee jira. Kanaan durallee gaafa bika sheekaa irrallee deebii haasawa gaafa bika sheekaa kaan irraa baanu uummanni fayyee bahan jaan ani fudhachuun didin fayyee arrallee dangatti shayini gisee bahan jaan niin fudhe sirriitti maaliif ani amma ammatiin ta'e kan maan jimaa qabee maan jiru kana amma ammaatti deebii hojii haasawa kana keessatti ni salaale. Haasawaa inni dur jibbu faayaan haasawaaf ni fudhatama. Haasawaa hojii gaafa. Kanaan dura kan jibbaa ture moo kan jibbaa ture gisee natti haasawu ni jibba heddii bina bira. Amma kanaan dura kan inni haasawu inni jibbaa ture kan gisee natti haasawu ni fudhata. Waan biraallee waan isa kana sammuu isaatii fi haasawu isaa kana madaaluuf waan biraallee gisee natti haasawu sirrii na deebisa. Amma alhamdulillah sirriitti dhibbatti qulqullaa'ee jira. Galatoomii siin jenna ulfaadhu. Obsaga darbeera waan hundumtuumi amma wanta darbee haasaa turre wanta darbeedha sababa waan qabdu dhabdee dhiphina sadarkaa cimaa hamaa keessa galtee amma nama jibbitee hojii jibbitee of jibbitutti illee geessee turte sadarkaa biraarras geessee ture rabbiif galanni guddaa haa ta'u amma fayyiteetta waan darbee waan haasofne bittaarte jedhee yaadanis. Alhamdulillah waan rakkoo qabaatii miti dhugaadha wanni inni jedhee maaliif seeta yeroo sanitti akkuma roofuu jalqaba irratti dubbadhee nama hojii biizinasa waliin hojjechaa turreetu jira. Namni san akka obboleessaa akka hiriyaatti amanee waliin hojjechaa ture namni san nagani jechuudha haqa kiyya nyaate yeroo sanitti namni san akka haqa kiyya deebisuuf waliin haasawaan ture karaa waatsaappiitiin namni san bakka obsa wanti ati irraa haasawaa jirtu caatiidha diraagirraa haasawaa jirta. Kanarratti ani maaliin godhe akkasii rabbi maal jechaa ooltaa diraagirraa haasawaa jirta barnaan jedhe. Akkasii bakka kana booda rabbi irratti dhiise kana booda waa'ee isaatis hin kaasu hojii sin hojjedhu jedhee mucattii simee ofillee amansiisee sababa saniitirraa namni kun kan hin amanamne ilmi namaa hin amanamu kana booda ilma namaatu illee hin amanu jedheen waa'ee hojii sanii namni natti kaasu hin barbaadu yeroo san keessa jechuudha ofii kiyya qubaa kiyya taa'een istireesiin teessan irraa qubaa kiyya taa'een tasgabbeessuu barbaade sii galee addunyaadha addunyaan ni dhufti ni baddi namni kamuu qarshii ni argata qarshii ni dhufti ni baddi kanatti nan amana kanaafuu anillee waan sanitti amaneen bakka yeroof qophaa kiyyaan if tasgabbeessuu barbaade innis gaa yeroo hedduu akka biyya arabaa irraa waliin dhufnetti finfinnee keessa waliin jiraachaa turre waggaa lamaa ol waliin jiraachaa turre jechuudha bara 2019 diisembar irraa jalqabee hanga ramadaana irratti hanga na dhukkubutti waliin turre. Kanaaf inni isaan adda bahuun tokko itti ulfaate. Inni rakkoo sammuu godhate immoo
ni maraate moo maaliif anan adda bahee jiraachuu filate waan jiru irratti baay'ee dhiphachaa ture yeroo takka sheeka bira si geessina yeroo takka haakima bira yeroo sanitti rakkoon kiyya kanaa miti sheeka bira dhaqee waan akkasii miti yeroo sanitti ani qobaa kiyya taa'ee yeroo ofii kennee ofii of tasgabbeessu santu ture sanirratti yeroon isaan dhiisee gara Finfinneerraa gara Hararitti dhufeen achi taa'ee fira natti erganii adaa akkuma inni jee adaadaan kiyya jirti natti dhufanii obsaa kootuu maaliif obboleessa keetiin adda baata yeroo hedduu obboleessi kee booyetii nutti bilbila obsaan akkanatti ammallee na dhiisee deemu harmeen kiyyalleen asin jirtu biyya ormaa jirti isheen illee achi natti bilbiltee yeroo hedduu maaliif obboleessa kee gattee deemta obboleessa kee dhiistee maa deemta inninis itti bilbilee rakkoo sammuu godhatu waan jiruuf isin illee baay'ee rakkachaa turte kanarratti gaanii tasgabbaa'uu hin dandeenye gaa isaan maaliif nan hubanne ati rakkoo tokko keessa yeroo seentee jirtu rakkoo san nama sanitti yoo himte namni isa yoo sirraan fudhanne darankuu aarta darankuu dallanta malee wanti fooyya'aa dhufu sitti jechuudha namni yoo siin hubanne akkam sitti fakkaata santu ture anis baay'ee natti dhukkube kan mucaan na godhe caalaa isaan baay'ee na aarsan jechuudha maaliif nan hubanne namni gariin namaatu waa si godhee sihiriitu sitti godhame ja'a namni gariin sihirii jechuun wanta takka waan sammuun kee itti amane jechuudha sigalee dhugaadha sihiriin ni jira rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam isattuu sihiriin godhamti haa jiraatu malee sihirii abbaan fedhe sitti haa godhu ati itti amanuu baannaan sammuu kee amansiisuu baannaan sihirii mitinii waan fedhe haa si godhani addunyaan kun guutuun sihirii sitti haa gootu yoo rabbiin gartee rabbi biraa sitti hin qeebalamin sihiriin sitti taatu hin jirtu sigalee rabbiin maal jaa suuratul baqaraa dhuma gartee ayatul kursii keessatti maal jaa isa qofa jechuudha ka gartee namaas fayyisu ka gartee warra kaanillee qeebaluuf jechuudha kanaachi ilmi namaa ta'e shayxaana ta'e ibliisa ta'e waan tokko gochuu danda'u sihiriin waan fedhe yoo godhan an kanatti amana quraanatti amana rabbitti amana namni quraanatti amanu rabbitti amanu waan akkanaa fudhatee waswaasee waan biraa keessa hin galu arrakkoon kiyya haqa kiyyaan dhabe haqa kiyya kana baafachuuf eenyutu na barbaachisa yeroo sanitti yoo dhuftee na wajji teessee haqa kee kan akkana baafna manguddoolleen jira yeroo sanitti gaa manguddoollee haasofsiteen turte akka haqa kiyya baasan manguddoon ani UK irraa biyyuma san keessa jechuun Manchester irraa ergadhee mana mucaa dhaqanii mucaan maqaa isaallee dubbachuun barbaadu amma isa sanii yoo haqa kiyya deebisin ani baaseen saaxilaa garuu didanii jiran akka hin kannine wanni kun waan badaadha namni kuni akka fedhe haa ta'u obboleessa kiyya ka islaamaati nama oromooti ani akka inni naganetti isa ganuun barbaadu jimaa jechuun caatii jechuun akka biyya sanitti diraagiidha yoo nan immoo isa saaxilee viidiyoo san fuudhanii hiriyoonni kiyya hedduun jiran biyya UK keessa Ingiliiz irraa fuuneeti nama kana saaxilee akka gartee waraqaan isaa gubatu godhuu dandeenyaa naan jedhan akka inni ilmi namaa tokko yoo gartee dhiiga soo baasate aannan nu baasa namni tokko si jiraati deebisitee hamaa yoo si foole gaarii ani gaariin oolaa fi ammallee gartee haqa kiyyoo naa deebisee natti tola haqa makiyyaan gaafadha isa sanitti badaa yaaduun barbaadu si galee karaa seeraatiin karaa gartee barbaachisuun itti deemeen jira karaa manguddootiin jechuun itti deemeen jira yoo dide malee karaa seeraatiin ittiin deema yoo dide rabbiin dhiisa malee akka isaan godhu kanarratti gabaabsee wanta tokkoon dubbadha sirriidha waan biraa keessaan seenaa jira nama jaaladhaa kabajaa malee nama hin amanina si galee an kanarratti barumsa guddaan fudhu si galee yeroo hedduu nama sana amanuuni baay'ee akkasi miidhe dubbachaa jirta baay'ee miidhamtee sirri kanaatu ta'e yeroo sanitti amma obboleessa kiyya faadhaan adda bahuu wanti na barbaachiseef qubaa kiyya taa'een of tasgabbeessee jireenya kiyya idilee kaniin duraan gartee jiraachaa ture itti deebi'aadha yaadni kiyya isaanis na hubachuu hin dandeenye waliif galuu hin dandeenye kanarratti gaa waan baay'ee naan ja'anii anaa isaaniin faa mana keessatti ni jira yeroo mana keessatti maatii waliin haasoftu lolli ni ta'a waliin lolti isaa waliin yeroo kana keessatti dhoksaadhaan viidiyoon na waraabame faa jira baay'een dallanne sanarratti viidiyoo dhoksanii na waraaban ati amma fakkeenyaaf isaan biratti wanta dubbattu tokko amma maatii kee waliin waa wal loltu tokko ala yoo bee wanti san baay'ee siyaasa namni akkasitti hubachuu hin danda'u ergasii argiteeti ergasiin arge hay kana faa maa gootan
baay'een aaree waan biraa keessa haqa kiyya dhabuurraa haqa kiyyaan baafadha jee wanta na aarsirraa gara waan biraattuu na galche jechuudha. Lakka isinuu diina kiyya maaliif waan kana gootan? Maaliif ani xiqqaatu nama gartee sooshaal miidiyaa fayyadamaa ture nama gartee waan dandeettii xiqqoo nan qabuun wallaalummaa kiyyaan hawaasa kana saba Oromoo kana tajaajilaa ture. Saba kana duratti gisee baasanii viidiyoo kiyya akka nama maraatii na godhanii bifa saniin viidiyoo gartee hin tolle yeroo gadhiisan baay'ee natti dhagahama. Namoonni hiriyoonni kiyya hedduu natti barreessanii obsaasii dhukkuba ni maraatte maraata kanaan jeefaa jira laaleen kofla. Namni waan baay'ee jechuu danda'a naagala tokkoffaa viidiyoon kamiyyuu eeyyama waan ala baasuu dhorkaadha. Fakkeenyaaf amma nuti gama ogeessa fayyaatiin si wajjin haasa'uuf kana mataa isaallee si eeyyamsiiseen kan si haasa'u eeyyama isaa gaafadheen jechuudha. Itiksiin fayyaaleen eeyyamu namni tokko fedhii isaana viidiyoo gadhiisuun gaariin turre. Naagala obsaan sadarkaa kamiirra akka ture dubbateera. Miidhamee ture baay'ee miidhameera. Saayikooloojikaalii baay'ee miidhamee ture. Dhiibbaa namaarra gahee ture. Sababa kanarraan kan keessa sadarkaa abdii kutannaa cimaa keessa galee ture. Of jibbuu nama jibbuullee amma kanatti illee gahee ture. Miidhaan dhukkubbiin sammuullee irra gahee ture. Garuu namoonni baay'een namoonni maraataa jedhanii kan yaada akkasii jijjiiruu qabna. Isinii galee miti gaarii miti. Mental illness kan jedhamu asirratti amma dhibee fayyaa dhibee sammuu irratti ibsa xiqqoo kennuun barbaada. Dhibeen sammuu yeroo baay'ee namoonni baay'een kallattii garaagaraa yaadu. Kaan abaa akkuma jette jinnii jira. Abaarsa waaqaa abaarsa rabbiiti kan jedhus jira. Qoricha maal jette? Seerii falfala sirriitti hojjechiise kan jedhullee ni jira jechuudha. Namoonni baay'een isaanii anyways sababa garaagaraa kan namatti dhufuu danda'a. Tokkoffaa dhiphina hamaa yookiin immoo rakkoowwan kanaan dura wanta qabdu tokko yoo dhabdee sababa jeneetikaallee ta'uu danda'a. Dhibeewwan garaagaraa dhibeewwan tokko illee fakkeenyaaf dhibeewwan kan rakkoo sammuu nama saaxile illee jiraachuu danda'u. Dhibeewwan kunniin sababa jijjiirama keemikaalii sammuu keessa jiru waan jijjiiramuu fi kanaaf namni jijjiirama malaa agarsiisuu danda'a. Haala jireenya hawaasummaa kanaan dura hawaasa wajjin qabullee jijjiiramuu danda'a. Miira abdii kutannaa jabaa keessa galuu danda'a. Sadarkaa biraarra of geessuu danda'a jechuudha. Akkuma kanaan dura viidiyoo qabannee isiniif dhiyaannee turre. Kan hundumaa keessa darbee inni guddaan amma waa'ee kanaa obsaan akkuma waadaa isiniif galee nawwaa hordofaan ture jalqabaa kaasee xiqqoo deemeera bakka biraa deema kan jedhu hiriyyaan saamsaallee dhumarratti booda calaalannaa finaasaa waan tokko illee nuuf kaasaa ture jechuudha. Akkuma waadaa isiniif galee hordofaan ture obboleettii isaas ofiiseen ture mana sheekii keessa Mucaa wadaadaa kootiiti. Jaalala keetii? Obboleettiin qabanii. Okay. Osoo qabaadde baay'ee itti tola. Akka obboleettii naa jedhee naa kennan. I think obsee kan jedhamu tokko naaf kennan. Mucaa wadaadaa kootiiti. Obboleettii isaatti akkuma obboleettiitti actually yeroo sana yaalaan ture Hamza waliin haasaa turre. Hamza ammoo dhuftee mana koo jira amma mana jirra kana booda obsaan dhumarratti yaada isaa waan hojiin hin taphannaa maal gochuudha hordoffiinii goonaa fi maaliifi naagala namni tokko immoo waan tokko argatee dhabu miidhaa akkamii akka namarraan gahu yeroo sanatti control gochuu hin dandeessu ta'an dhiibbaa guddaa sirraan gahuu danda'a. Kana boodas immoo hiriyoonni kos jiru hiriyoonni fakkeenyaaf saayikaatiristoonnis waan ta'eef gorsan laannaa fi hordofnaa waan biraa osoo hin taane at least jijjiiramni baay'ee fayyadama jijjiiramee jira obsaan akkuma argitanii hojii gurguddaa hojjechaa ture kanaan dura hojiiwwan ispeeshaalii utuu nuti yuutuubiin jalqabeen dursee kan jalqabe isadha. Teknooloojii irratti dhimma garaagaraa irrattis immoo gargaarsa garaagaraas immoo namaaf kennaa ture waa'een keessan akkuma isin beektan jechuudha. Kana boodallee adillee waadaanii seenaa ni waamanii dhufaa gorsa yeroo dheeraa wajjin fudhannee waliin haasofna akka ammaa osoo hin taane waan wajjin haasofnu baay'ee qabna. Wanta barbaachisu hundumaas hin goonaaf yaalii barbaachisu hundumaas ni goonaa fi fayyeera inni guddaan amma akkuma argitanii hin taphataa hin kolfaa nan fuudha jechaa jirama. Ni fuuta yoo gaafa rabbi jedhu maaliif hedduun keenya ni yaadna waan akkasii goonu jenna garuu kan beeku kan waan san taasisu rabbi ati rabbi makarachu Sitti barbaada bakka. kadachaa hin Si barbaaduun taaqaan fadhu naaf laaltaadha nama barbaadu. taciisi ijaan ciisuu beektu takkee ijaan ka'uu beektu tayaamana uwwaattu taqoma furri tabiligaa annanii Jechi kun naa bara dabaysee. taakisii jiraannaan morma kee kana sheekee amna sunnatallaa warra sun Isti irra deebi'ee kan maal godhate? taciisi ijaan ciisuu beektu Ogguu ciisi jedhee ciistu ture. ajaja kee godhe hiika qaba kuni Fakkeenyaaf amma lafa ciisi jedhaa lafa ciisti. siifiin hiika qaba jechi kuni
abbootii keenya duriitti dubbate wanti kun baay'inaan gara Harargeetti dubbate wanti fakkaata tan ciisi jaan ciisu beektu jechuun yeroo baay'ee gaa mana keessatti jaarsaaf jaartii wal lolanii wallolisa kana keessa waa baay'ee jira ciisi jaan ciisu beektu namni gariin kootti ciisi kanumatti fudhachuu danda'a kanaa miti ajaja isii ka gootu jechuudha gabaabaa kanaaf gorsa ajaja abbaa manaa dhageessu jechuudha kan ciisi jaan ciisu beektu kan taa'e jaan taa'u beektu yoo gartee dubartii yeroo garii iddoo tokkoon deemu jettee hinaaffaan jira hin deemin kan ajaja isii gootu jechuudha kunillee tan gartee yaaman awwaattu jechuun gaa yeroo gartee abbaan manaa gartee Habibti, Jaliti, Gifti ko. Gifti ko janna. Gifti ko jeo so ya bejurum. Yero amma matu jira. Technology ko so di ma jira. TikTok in dhufe wantoonni garagara hedduun dhufe paraankii wanni jedhamullee gara dalagamaa jira namni keenya illee faranjii irraa waan kana dhaalee jira amma yeroo hedduu dubartiin itti gaafatamummaa guddaa qabdi ani gaa dubartii xiqqoo osoo hin taane dubartiif kabaja guddaan qaba haadha dubartiidha haadha kiyya obboleetiidhaas garaallee yoon fuudhe gaa haadha mana kiyyaati dubartii kabaja guddaan qaba dubartii xiqqoofi miti garuu waan gartee haala amma yeroo ammaa osoo gartee ilmi ishii achi harma itti kennuudhaaf bu'aa jirtu tuuttoo itti kennuudhaaf bu'aa jirtu isheen tiktookii hordofti tiktookii waraabdi abbaan manaa giiftu koo kanan barbaannu nuti shabaabni maal barbaada dhiirri maal barbaada dhiirri wanti barbaadu keessattuu dhiirri oromoo sigale wanni barbaadan giftii koo jee yaamnaan ooko ooyee jecha babbareedaan sagalee bareedduudhaan oowwachuu abako babae woyyo babae warra akkas warra dhiiraa irraa isiniin dubbadha warra dubartii qofa tuqee warra dhiiraa dhiise dubartoonni illee gabuuta tanumaan fuudhuu dhabuun mala as keessaan carraa laalladha carraa bittin cufu dhiironninis jira dhiironninis jira dhiirri gariin maaltu jira kan dhiiraatu badaadhaa fadhannatti aaran fadhan dhiisan kan dhiiraa maali beektaa osoo gartee haati mana isaa osoo keessattuu waan takkaan argin hiriyoota hedduu warra fuudherraayis nin haasofsisa waan kana baruuf jechuudha waan hin gartee fuulduraaf fuudha namni irraan oolan experience fudhachaa jirta maalin arge beektaa yeroo hedduu dhalaan tun gama dhalaatiin amanamtuudha dhalaan tun akkamitti amanamtuudha takka heerumte taanaan abbaa manaa kiyyaa jetti mana kiyya jetti bakka jaalalli abbaa manaa isii saniif qabdu baay'ee dabalaa jira isiin abbaan manaa isii akka baatuun barbaadu dhiirri hedduun maal jira anniin hidhamee eegaan fuudhee ani firiidamee akka duriitti hin argadhu kun maal irraa dhufe haati mana isaa akka inni gartee mana keessa walii yeroo dabarsitu barbaada inninis alatti yeroo dabarsaa garii hundallee miti gariilleen alarraa hiriyaa qabaachuu malaa gariin ammoo hojiif deemuu danda'a achirraa osoo gartee isiin yaamtu inni aboon irraa dhiisamma osoo gartee abbaa manaa koo jettee yaamti inni gartee alatti gartee waan dabarsuu barbaadu mana keessatti akkasitti dabarsuu barbaadu dhiira gariidha inni ammoo sagalee biraa akka dur gartee jalqaba ol jaalatan sanitti yaamu habiibtiitii jaalalleetii jee yaamu maal barbaadu mana kee irratti dabbi kana godha aboo yaa obboleessa isii qofaan mana nutti dafa isii qofaan nyaata sii godha isii qofaa ilmoo sii luusisa isii qofa hayaati hoo deemtee bashannan deemtee qofaatti yoo isiif hojji fuute hoo kanaan dhaabaa akkasii gama eebba sanitti deemee ka deemi jedhan deemtu ka taa'e jedhan teessu egaa kabajamu sirruutu teenya obsaanii fayyeera fayyuusaa agarsiisuuf taphachaa akka jirtu itti agarsiisuuf dhiyeessaa jirra kanaaf taphachaara nama taphata ta'uu danda'udha baay'ee nama akkasii rabbii baga nu fayyisiisin jennan mallee kanaaf taphachuu jirra nu wajjin itti bohaaraa jirtu dhee yaada inni guddaan baga rabbii fayyiseen jira itti fufime akkasi Hamza na yaadachiise gaatis tayaami jaayyaa eessa tachiisi jaanchiisu tayaama nowwa janne san tabiligaa annanii kana jecha kana maaliif jaan seeta biligaa annanii maaliif biligaa annanii jecha adda baasuuf jecha lama biligaa annanii fi qoma furrii adda baastaa qoma furrii kana yoo jaamee biligaa annanii furrii furrii qoma furrii qoma furrii taa'ee
namni hedduun ibsiifate yoo inni yoo ta'e jiraatu lamaan kanallee isin ifine warri waan kana hin beekne haa baratu kan qoma furrii namni hedduu hay ta qoma furrii maal itti godha qomni isii ta furrii firraa haftu ani ta gartee qulqulloofte nadiifaan kana jaanamtee gariin dubbiin garuu akkasii miti ta qoma furrii jechuun amma fakkeenyaaf baay'inaan wanni kun warri gartee biyyoota alaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan yoo gartee aadaa faranjii aadaa arabaa hordofanii waan san dhiisan hin beeku garuu baadiyyaa keessa maaltu jira gartee dubartii yeroo deessee ilmi isii yeroo xiqqoo guddate oka kaayyatti maal jaaniin oka kaayyachuu margadha oka kaayyatti lakki baachuu ofirratti daa'ima irratti dhumu gara keessanitti nuti oka kaayachuu jenna baachuu san ilmi ishii yeroo baattu ilmi ishii furree irra giyyaasa tannaaf deessu jechuudha takkuma furrii jechuudha ilmi ishii furree irra giyyaasa tagartee naa hortu jechuudha amma maashinaani akkas warri amma konkolaataan jira kana gabaabaa jechi lamaan inni kun tokkoma furrii tabiligaan fakkeenyaaf ta hortu jechuudha biligaan jechuun ta hortu jechuudha awwanta jechuun qoma furrii jechuun fakkeenyaaf gabaabuma qoma furrii jechuun maachuu qoma furrii jechuun ta hortu jechuudha tabiligaan nani ta'annan elmitu Doktora kayaknya dubin tuh di sini dia jadi. Me Hamzah Akka ada orang gitu, makanya asal jeru. Orang mau ada itu kalau aku tahu di situ sekolah lama. Karena aku wan sini be tanah ada bahasanya juga. Akan anu kayaknya gak di benami, jualan badinya dalam tesi. Wan itu jirami di benai juga. Karena aku tabiliga ane tak mau furi, tak yang mana waktu tak isi yang cisu be itu rabbi sih akan nujuten nama ibis be. Arab terus mengguddo terus. Karena kayak seti mali. Ya tayaman waktu itu gize yam sejala waktu ta gize ergacu fete si ergam tu itu ya mana waktu itu araga baba tayaman cis itu gize abana mana ittihajame lagi this wasn't ya pedi abba mana kaye guk abdu itu biliga anani itu ta hortu itu como furri itu ta gerte umam beine ta durumba ke tete abdu itu ay kanan geldi ama sigande amma agal biliga anani itu como furri itu ta iren beine ta wata kan beine itu ramma kana jechuun kan qabni mo neerumti jechuudha ay laki kuni neerum saris neerum obsali jechuudha simpase أمساتي خلاص جنان تكسرينه جنان غير متي هذا أتتي ذاتي هيا هيا مرتي متعودين Edes baay'ee itti bu'aaraa jirtu obsaan fayyee kunuu taphachaa jira akkas nama mucaa akkas nama kofalchiisudha wallahi nama akkasiidha mee itti fufi abraa afeera akkasii qoosaa jirra gaa kana dura ilma namaa ta'e ati waan fuutee jirta maal jaarti gaaffiin akkasirra dhufa darbu jenna siraan dabarsa ay maali immoo yeroo jara maali ayye akkasii tan gartee amma dhugumatti jechuun dhugaadha fuudhanii barbaaddaa jettee ni barbaadda ni fuuta garuu ta'u ulaagaatti yoo ulaagaa kennutti isuma qopheeffachuu qabdaa as keessaa ulaagaa kan qopheeffadhu ulaagaa himatu dura himadhu ulaagaa tokko taqoba furrii tun hin taane jechaa ulaagaa ani barbaadu cinaa isaa himeen jira tanumaan roobu jeesan achi keessa jirti tan gartee naamusa qabdu kabajaa qabdu tan gartee yeroo rakkoon takka uumamee diriyetti dhagaa gurratte mee achi bira dabri yaa'in barbaadu tasintumne jechuun kaa tasintumne kaa amma fakkeenyaaf waan adda addaa jira diriyaa dhagaa diriyaa gurratte jechuun yeroo gartee wal dhabdan ati bahuu dandeessa lolli jaarsaaf jaartii akkanani amanutti lolli jaarsaaf jaartii manuma keessatti walumate gaarii ala baanaan badde sijala baatee dhagaa gurrattee sijala tashiddu sani yoo wal lollalle manuma keessatti wal lollaa giftiiti yaa alatti leelaan bahini san jechuudha tanaamusa qabdi jechuudha sani
akkasuma taddiin islaam qabdu. Sigalee. Si Kana gammachiisu yeroo illee ammaa gaa ta tiktook irratti naa utaaltu miti. Tasaaqattee tiktook irra naa baatu miti. Sigalee obboleeyyan kiyya kan gartee obboleeyyan kiyya kan shamarranii waan adda addaa yeroo gartee garii tiktooka seeneetiin waan tokko tokko laaluu barbaada. Wanti san na jibbisiiseetiin tiktooka keessaa ba'a. Sababni maali? Dubartiin islaamaa haa taatus dubartummaan Oromoon safuu qabdi. TikTok irratti baatee akkas qullaa utaaluu sirbuu wanti akkasiisan. Kanan barbaadu dhati. Kanallee barbaadu waan kanallee nuuf sirreessa. Isaan sana At least isaan ayaani. Isaan qullaa ayaani. Angama kiyya gorsaan dabarsaa. Ati gama feete. Ta'uu laagaa ta'eeti qofee maddu malee. Isaan yoo fedhan baantii naa TikTok irra dhagamaa silaa qaba. Yeah, actually. Seentee jechuun wanti sana. Mirga actually. Akkasii. Mirga. So in general, ammati. Tasharafii isii eeggattu. Ta dhuftee ammaasiis yuutuuba kiyya obsaa tiknoo irratti paaraanqii rooliin dalaytu. Fuudhaafin deema, bultiifin deema malee paaraanqii dalagu hin deemu. Sigalee maaliifin kana jee yeroo ammaa hiriyoonni kiyya kan gartee yuutuubara. Sodaata jechuudha prank. Anaaf jaartii kiyya paaraanqii jaaniiti achirratti gaa. Isaan itti gammachiisuu danda'a. Nama sana gammachiisuu ni danda'a. Prankiin sodaattaa jechuudha. Ani amma jaartii kiyya prank gochaa oolan. Jaartii. Yoon fuudhe. Anyways, taphachaa jirra. Kan taphannee inni guddaan qoosaa jirra. Baay'een keessan siree qubna garas immoo yookiin immoo wanta barumsa irraa argattan qabna jedhee yaada. Obsaan fayyeera. Kanaaf taphachiisaa jira. Kanaaf akkasitti koofalchiisaa jiranii. Treat gochuu jirra jechuudha. Wanti naaf jettuuni nuti qoosaa jirra. Qoosaa kana keessatti warroota gartee waan nuti irraa dubbanne kana dalagaa jiru yoo jiraattan afoonan illaa jenna. Dhiifama namaa godha. Ayi normally yaa. Namni aayuu danda'a namni tokko tokko. Fakkeenyaaf namoota gara nama 3,100 nu daawwachaa jira. Namoonni kun gartee waan isaan hin feene yoo asirratti kan kaafnu ta'e. Jechuun qoosaadha waan ta'eef inni yaada isaadha. Yaadi namaa garaagara. Fakkeenyaaf amma ati maal jettu ni fedhatti. Paantiidhaan baatu tiktook. Ayi waa'ee kanaa isaan jiru aktuwaalitii kana namni kamiyyuu mirga qaba actually mirga nama dhorkuu hin dandeenyu. Egaa amma duudhaa fi safuu hawaasaa eeggateetti Mee uummata waan kanarraa beeytee waan tokko jira beeytee irra guddaa Oromoon amantii dila qabaame. Dirqama akka amantii Islaamaa yaaduun qabu. Namni biraa namni hundinuu akka amantii Islaamaa ta'uu qaba hin jeena hanqina tokko jira beeytee. Namoonni tokko tokko uffata aadaa Oromoo kana faashinitti hodhateeti akkanatti qaama babbanaa kana beeytee wanta jaaniimi dirqama isin amantii Islaamaatti himuu qabdan namni sun dirqama amantii Islaamaa hordofuu hin qabu sarrabbii irraa gaafata. Wanni isin godhuu qabdan tiisanuma beekaa yoon fedhe qullaa deeme namni kun qullaa deemettanii irra duutanii ati Oromoo miti faa jettanii safuun Oromoo aadaan Oromoo kanaa miti. Maaltu isin aadaan Oromoo kanaa miti jechuun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu waa'ee kanaa keessa oollu naagala akkasitti beekuu qabdan. Waa'ee kanaa keessa yaada kaafnee haasofne malee waan biraa jechuu barbaade. Makaasni irraa dubbachaa jirra. Kanaaf obsaan teeknoo fayyeera kunoo mucaanii taphachaa jira, sin taphachiisaa jira. Kanaaf immoo fayyuun isaa waan guddaadha. Gidduutti immoo yaada kakaafne irratti yaada namoonni yaaduma dhuunfaa isaa kaasaa turre innis illee jechuudha. Kanaaf kana boodallee innis nu biratti deddeebiidhaanii fooloo'aappii ni qabaata. Haala gaariirra jira, fayyee jira. Kanaaf hin taphachiisa kofalchiisaan jiran waan hundumaa irraanfateera. Waan ta'e dhabeera waan dhabe sana mogaa inni wanta sanarraa natti barbaachisa jedhee jira. Baay'ee yeroo takka takka maal siite vaaliyuu nuti ofii keenyaaf laannuu fi vaaliyuu nuti qabeenyaaf laannu tokko miti akkas. Amma ofii kee dhabdutti qabeenya sanaaf vaaliyuu hin kennin baay'ee yeroo kan isin jedhutti namni tokko qabeenyaa isaa namni tokko jaartii isaa ta'uu danda'a namni tokko biyya isaa waan biraa ta'uu danda'a biyya ta'e waan biraa ta'uu danda'a. Qabeenyaa sana yommuu ofirratti moosistu addunyaa kana baay'ee harka keessa galchuu dandeessa. Addunyaa kana harka keessa galchitee jennaan kontrol gootee jirtaa jechuudha. Kanuma laaltu. Amma addunyaa harka keessa jirta ilaalta. Barbaadnaan ni gadhiifta kuffisuu dandeessa. Barbaadnaan ofitti butuu dandeessa. Garuu addunyaan kuni yommuu harka keessa si galchattu garba si gooti beekte. Akkas simiti. Qarshiidhaan si sossobdi. Waan baay'ee si sossobuu dandeessi. Hiriyaadhaan si sossobuu dandeessi galee yeroo sana sadarkaa dhiphina sammuu hamaa keessa galuu dandeessa. Miiri namaa jeeqamuu danda'a. Abdii kutannaa hamaa keessa galtaa. Ofiifillee carraa laatti fi bilaatti suni gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaaf inni guddaan asirratti
miidhaa akkasiin miidhamee tureera adarbu miidhameen jira garuu immoo ani fayyaa kiyya caalaa ani kana booda waan guddaa hojjechuu nan danda'a lubbuun jiraadhina waa guddaa dalaguu nan danda'a jee obsaan teeknoo dhufee jira jechuudha kanaafi barumsa guddaa irraa argattaniitu jedhee yaada isin taphachiiseeras isin taphachiisaa jira jedhee yaada baay'een keessan akkuma beektan jechuudha kanaaf yaaduutti kaasnee haasaa turres immoo akka taphaatti haasaa turre gayaanni namni garaagaraa qaba fedhiin nama garaagaraa waan itti feetu waan fedhu garaagara kan nyaata jaallattuuf nyaata hin jaalladhu garaagara Inni fedha faallaa feetee fedhe. akkasiin jennee yaanni doktor Naafiyaa jee sirriidha namni hundi yaada adda addaa qabaachuu danda'a namni hundi yaada kiyya maan qaban akka kiyyaatti maan yaanni jechuun sirri miti namoonni hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti wanti ni argu warri gartee waa'ee siyaasaa hordofuus haa ta'u wantoota garaagaraa kan hordofuus haa ta'u namni tokko gabbahee sooshaal miidiyaa irratti yaada mataa isaa ibsate taanaan gabbaanii irratti duula waan akkasiitiin argee yeroo hedduu wanta kanaa ta'uu hin qabu manni keenya waan kana gartee irraa baratee bira kutuu qaba waan kana. Mee haalatti miidhaa hawaasummaa laalchisii maal jetta namni keenya akkamitti miidhaa hawaasummaa fayyadamaa jira teeknoorratti hojjechaa turteetta akkamitti sirreessummoo qabattee yaadda. Tole ani jalqaba waa'ee teeknooloojii kan hin barsiisuu jalqabee bara 2016 ammallee sirriitti yaadamu nama sadii taanee hiriyaan kiyya tokko jira barsiisaa Oromoo jaama maqaan isaa Sultaan maqaan isaa inni dhugaa biyya Suudii Arabiyaa keessa jiraata hiriyaan keenya tokko illee waliin ture jira biyya kana keessa jiraata innis mootii Jimmaa jedhee fayyadamaa ture amma sooshaal miidiyaa irra badee jiru mucaan isaa rakkoo ittiin beeknu gaafa san nama kophaa deemnee ummata kana tajaajiluu irraa yoo gartee sadi taanee walitti dhufnee fakkeenyaaf atis doktorri sadi yoo ta'e yaada adda addaa fiduu danda'a. Atis waan isa caaltuu ni jira innillee waan isa caaluu ni jira. Kanarratti yoo gartee ammoo walitti dhuftanii mari'attanii waan san gootan uummatallee ka kophaa kee gooturratti ka waliin taatanii gootan caalaa uummata fayyaduu dandeessan. Sanirratti yaadee waan jiruuf akkasii walitti dhufnee peejii bannee peejii jalqabarra gaanti yuutuubii miti kan jalqabnee yuutuubii boodarratti dhufnee karaa peejii Oromoo Teknooloojii Abdii irratti uummata achirratti waa'ee teknooloojii waan tokko barsiisaa turre. Yeroo sanitti egaa akka ammaa namni gartee akka barbaadee waan barbaadee ifii beekee fayyadamu kana osoo hin taane bilbilli egaa iskiriin tachiin kun haariyaa ture yeroo sanitti akkasitti namoota gartee biyyoota alaa keessa jiru malee gara biyya niitoorkiinuu waan jiru natti fakkaatu yeroo sanitti. Gaafa sanatti gaariitti walitti dhufnee akkamitti akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaa fakkeenyaaf feesbuukii akkamitti fayyadamna akkamitti gartee yeroo sana kana kanaan jalqabanii wantootuma xixiqqoo gartee gaafa sanitti amma kuni barumsaa jechuu mala namni gaafa sanitti waan akkamitti hiriyaa feesbuuka kiyyaa dhuunfadha waan kana barsiisaa turre yeroo sanatti garuu gaafa sanatti viidiyoon nuti gadhiifnu 100 sanii oliitu daawwatama maaliif baay'inaan gaa shamarran keenya kan gartee biyyoota arabaa keessa dhufanii hojjetanis bilbila yeroo bitanatti akkaataa itti fayyadama waa'ee Oromoo hordofuu barbaaddi maaliif kophaa isii jirti maatii isii biraa deemteeti Orma keessa afaan isaanii waliin galanii dharraa Oromoo qabdi afaan Oromootiin hin dhagahayi nama akkasii baay'ee barbaachisa barumsa kana gaafa sanitti barsiisaa turre waa'ee kana akkamitti akkaataa itti fayyadamu waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti namuu gaawwama danda'ee qabatee deema sooshaal miidiyaa kanarratti yeroo hedduu ogummaa garaagaraa qabda waan ta'eef miidiyaa hawaasummaa irratti ogummaa kana akkamitti fayyadamuu qabna amma yeroo baay'ee dirqama waa'ee siyaasaa osoo hin qabdu wantoota garaagaraa fakkeenya waa'ee teeknooloojii barsiisaa turteetta waan guddaadha kun baay'ee hawaasni keenya waan barsiisu kun waan salphaa fakkaachuu danda'a tarii wanta naaf salphaa ta'e nama kaaniif salphaa ta'uu dhiisuu danda'a akkuma waa'ee fayyaa barsiisu jechuudha ana immoo waa'ee fayyaa odeeffannoo garaagaraa yeroo yerootti nan kenna akkuma beektu bifuma kanaan hawaasa keenya tu kallattii kanaan tajaajillee rakkina keessa baasuu dandeenyadha hawaasa keenya bu'aa tokko buusuu dandeenyadha gama siyaasaanis ta'e warri siyaasaa gama siyaasaan gama dinagdeenis ta'e dinagdeedhaan gama hawaasummaanis ta'e hawaasummaan jechuu barbaadeni atis immoo shoora guddaa taphachaa turteetta waan guddaa hojjechaa turteetta asirratti guddaa galatuun jedha amma sirra deebi'ee baga fayyitensi jedha kana booda wajjiniin turra mee karoora kee gara fuulduraa maali? Karoora kiyyaa gara fuulduraa kan waa'ee fuudhaaf irra garuu akkanaan yaadutti gara fuulduraatti akkumaan gartee kana dura hawaasa kiyya waan hin danda'u waan hin beeku tajaajilaa turetti itti deebi'an malee teknooloojiin bakka saniin jiru guddatee jira guddinuma sanii waliin waan hin gartee beekurraa uummata niin barsiisa
kana kanarraa kan hafe egaa waan hin danda'u nama gargaaru rakkataa gargaaru yaanni nan qabu keessattuu biyyoota keenya keessa masgiidni baay'inaan hin jiru masgiidni islaamaa masgiida faajaru kana yoo rabbi naamu hojii kee bizineesatti waan kan deebi'uuti inshaallah. Rabbi si milkeessu. Kana booda obsaanii waan dhabee jira, miidhamee jira, nama miidhamee jira, wanta guddaa harkaa qabu guddaa dhabee jira. Sababa kanarraa kan kee miira abdii kutannaa keessa galee baay'ee miidhamee sammuun isaa xiqqoo dhukkubee ture amma garuu fayyeera. Kana booda darbeera waan suni an kana booda waan guddaa hojjechuun barbaada. Saba kiyyaa waa guddaa dalaguun barbaada. Akkasumas illee akkuma isin argitan mul'ata baay'ee qaba namni kuni amma sirra deemee namoonni baay'een carraa akkasii keessa jiraachuu dandeessu. Waan baay'ee qabdan wanta irra qabdanii guyyaa borii isin harka jiraachuu dhiisuu danda'a. Qabeenyi ni dhufa ni darba. Inni guddaani ati dhalli namaa waan guddaa vaalii guddaa ofiif kennuu qaba namni kamiyyuu jechuudha. Dhimma kanarratti kanaaf ni obsaa teeknoo gara mana kootti waame wajjin yeroo gaarii wajjin hin qabaanne jedhee yaada baay'een keessan jalqabaa kaasanii kan nu hordofaa turtaniitu namoonni obsaan maalirra ga'e jettanii keessan nagaafachaa turtanii obsaan keessan kunuu fayyeera hin taphataa nu barsiisaa ture nu kolfisiisaa ture kana boodas immoo anis waa dangalaa fi follow up ni qabaata nu biratti illee wajjiniini wantoota baay'ee ganaa wajjin haasofnu karaa ogummaatiin akka ammas irratti haasofnu nutti osoo hin taane gama ogummaatiin ammallee waan baay'ee wajjin haasofna kana booda hojii isaatti ni seenaa hojii guddaa hojjeta biyyaaf waan guddaa sirraa eegna sabaaf waan guddaa sirraa eegna akkuma kanaan dura itti fuftee 2010 jechuun baay'ee yeroo sana waggaa 5 dura waan kana barsiisuun kee kaka'umsa akkasii keessa jiraachuun kee kuni gootummaa barsiisa ammasii rabbi si haa milkeessu kana booda waliin jirraa waan jiru hundumaa wajjin haasofna siin jechuun barbaada guddaa galatoon. Ulfaadhaa hundumti keessanii ilaalcha namoonni dhibee sammuudhaaf qaban jijjiiramuu qaba namni kamiyyuu ni fayya yaalamee jennaan ni fayya sababa garaagaraadhaan kan kee namni kamiyyuu xiqqoo keemikaalli sammuu isaa keessa jiru jeeqannaan dhibeen irra ga'uu danda'a. Kanaaf namoota akkasii argitan miira abdii kutannaa ittiin dubbatinaa gara mana yaalaa fidaa yaalamu jechuun barbaada. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turtanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha fayyaa nabina. Tole dhumarratti wanti jechuu barbaadu dhugaadha akkumaan jalqaba isiniin jedhetti haqa kiyya dhabuurraa ka'ee ilma namaatiin miidhamuurraa kan ka'e akka malee sammuun kee jeeqamee ture. Ani fayyamma alhamdulillah galanni kan rabbiiti. Garuu namoonni hedduun viidiyoo kiyya facaasaa turtan sooshaal miidiyaa irratti feesbuuk irratti viidiyoo kiyya kan gartee mana keessatti isaanii waliin gartee qophaa kiyyaan of tasgabbeessaa ilmi namaa nan barbaachisu qophaa yeroo gartee murtaa'e qophaa kiyya ta'uun qaba jee achirratti an aaree bifa gartee miira keessa galee dubbachaa ture maxxansaa turtanii maaltu jira sooshaal miidiyaa kanarratti doktor naaf yaadonni siin galii tokko jira. Warri sooshaal miidiyaa kun gaafa garteeti misteek. Gara xiqqaa tokko daleeyde waan san fuudhaniiti sanii waan ni si godha. Garuu ani sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa waa'ee uummata keenyaa dubbannullee gariin uummata kanaa dubbatta gariin kana waan akkasii irratti warri nu arrabsaa ture jira. Waan akkasii koomentii irratti uuma jiraati. Namni gartee hawaasaan tajaajila waan tokko dandeettiin hin qabuun hawaasa tajaajila jiru waan sin dhufaa fudhachuu qabdi. Si galee wanna kanaan godhaa namni hundinuu na faarsuu qabaa waan jiru qabattee deemuu qabdi. Of course, that's it. Yeah. Si galee Jira. heetariinis ni jira. Kan si jaallatu jira kan si jibbus jira. Kanatti amanuu qabda nama kanatti amanee. Anamma namni na jaallatu baay'een akkuma jiru namni jibbu hedduu jira ni beekaanis. Nama kanatti amanee viidiyoo sanaan ka barbaadanillee waan ni godhaa waan ni ta'u garuu wanni akkasiisan gaarii miti. Fedhii kee malee Uummatuma biraan privacy baasuun gaarii miti. uummanni keenya waan akkanaa irraa guddachuu qaba. Si galee waan akkanaa irraa guddachuu qaba. Namni tokko gartee waan yaada biraa qabuuf waan gartee waan ati hordoftu waan ati deeggartu sababa hin deeggarreef ati kaatee nama san yaada biraati dura dhaabbachuun akkuma irra ufan kaasatti kun duraan akkana ture kun kana waan akkas akkasiisan yaada gartee dadhabaadha kun waan akkasiisan osoo dhiisaniin jaa akkasii atillee gartee waan gaarii hojjechaa jirta yeroo hedduu siin harka feesbuukii kanarratti siifi gartee doktor Gurmeessaa hedduun hordofa. Si galee keessattuu waa'ee fayyaa irratti namni keenya akkamitti amanna hedduun isaanii hundaa miti. Maal jaa yeroo gartee wanti takka biyya keessatti ta'e waan sammaa hin dubbannee jaa. Si galee wanti isa waan siyaasaan wal qabatu ta'uu mala. Ati dirqama deemtee waa'ee siyaasaan dubbattu ati doktorri
waan gartee fayyaate waan fayyaa barate san hawaasa kiyyaan tajaajila yoo gabbee uuma sana irratti hojjechuu qabu. Of course. Aktivistii jira, aktivistii waa'ee poolitikaa irratti isaaniitu dubbata. San isaaniif kanallee hubachuu qaban namni keenya waan gartee barsiisaa jirtu kanarraa keessattuu hedduun dubbisa wanni qoosaallee keessa dhufa gisee gartee ati immoo naaf galaati barumsaaf barsiiftee namni haa baratuuf yeroo gartee jaarsaaf jaartii wal quunnamtii saalaa akkanatti fayyadama komentii jala seenanii waan addaatu jira an jala seenee yeroo hedduu komentii san ni dubbisa yeroo hedduu yeroo gartee xiqqoo hojiin na jeeqee achi jala dhiqee dubbisa komentii kan si galee ati ammoo waa'ee fayyaati waa'ee fayyaa gaa waan tokko dhiiftee waan namni silaa baruu qabu hubachuu qabu dhiisuun hin ta'u waan kun waan barbaachisu amantii keessallee ni jira si galee waan namni hin beekne tokko barsiisaa jirta waan kanarratti namoota si qoosee si tuqullee yoo jiraate ati sitti dhagahamuu qabu waan qabate kan qabatte uummata kana ammallee jabaadhu tajaajilii waan dandeessuun kana booda waan baay'ee wajjin hojjenna absoluut inni guddaan rabbi fayyaa nuuf kennu oromoo waan siite yeroo baay'ee walitti dhufnee ijaaramnee hojjechuu hin beeknu naagala yaade uffadhu yaada baay'ee bareedaa naa utubuna alatti yeroo baay'ee jira namoonni jibba akkuma namni si jaallatu akkuma jiru namni lafaa keessa jibbus ni jira namni callisee walola sirratti ta'us ni jiraata komentiin garaagaraa galuu danda'a positive komentiin dhumaa expecting godhanis negative komentii baay'een hin jiru kan si arrabsuus jira kan maal godhus jira qoosaan jira namoonni qoosanii gaariidha qoosaan rakkoon qabu fanii maaf kan qosanis jiraachuu danda'u so namoota kan hundumaa deebii gaarii miti ulfaadhu gama biraati wanti si gorsu akkuma gaaroo filmee nama oromoo keessaa jalqaba kan yuutuubii fayyadamee warra jalqaba qarshii fudhaterra yeroo hedduu maal naan jechaa turan beekta akkuma sin jedhani bara 2016 eegale uummata gartee kan hin baradhe Yamanitti gaanii tokkorraa hanga 4 qofaan baradhe biyya keessatti sanii alatti gaa sababa rakkoon gartee biyya keessa turee fi gara Jabuutii Yamanitti turre achirraa achittiin baradheen waa'ee information technology waa'ee technology achitti barachaa ture kanarrattiin gaafa sanitti yeroon gartee social media kana fayyadamee argu namni gartee waa'ee technology barsiisu baay'inaan hin turre kanarratti yoo nanis waan hin beeku kanarraa hawaasa kana tajaajila hoo qarshiin argadhaa fi gaafa san yuutuubiin birrii kafalu namni beeku jira yoo kana ta'e nuti peejiidhaan kan jalqabnu peejiin gaa hin kafalu amma kafaluu jalqaban malee gaafa sanatti hin jirru namoonni hedduun ergan gartee ani fakkeenyaaf ati hawaasa kana fayyadaa ifii fi warraa fayyadamte waan rakkoo qabaatii miti namoota meeqaatu jira kan gartee masgiidaan jaaraa nama miskiinaan gargaara jee qarshii guuree qarshii uummataa nyaatu meeqaatu jira garuu ati uummata kana fayyadaa yoo fayyadamte qarshii isaanii meeqa sii kennu yuutuubiidha qarshii faranjii yoo nyaatte maaltu nama waan kana dubbachuun fedherraa namni keenya waan kana atillee yuutuuba irratti gorsa sii kennuun qaba waan kanarraa dubbachuun qaba maaliif waan baay'ee naan ja'ameetu jiru peejii dhiifneeti bara 2017 maarchi keessa ji'a sadaffaa keessa osoon gartee websaayitii takka dubbisaa jiru yuutuubiin akka qarshii kafalu argi hay akkami dubbiin kun yuutuubiin na kafala halkan guutuun dubbisaa oole hojiin qaba ture waan dadhabda gaasis kaameraan jira dadhabbii isaa yuutuubiin viidiyoo editingiin jira I don't know qarshiin achirraa argamu baay'ee Saawudi Arabiyaan ture Riyaad keessaan ture gaafa sanatti hojiis qaba gaa qarshiin naa kafalaa turan xiqqoodha garuu gaa namni baay'een si hordofe taanaan viidiyoon kee baay'ee daawwatame taanaan yuutuubiin qarshii gaarii kafala keessattuu ammarra gaafa sanitti qarshii bareedaa kafala hay akkami dubbiin kun duuba arabni kun asii yaa obsaa jee gurra na duuchurra yoon oromoodhaaf baradhaa jee waan hin beekurraa barsiisee isaanis fayyadee qarshii ofiifis yoo fayyadame akkam yaadni junaa dhufe yuutuubii madda maqaa maal haa godhu jeen itti yaade obsaadha maqaan kiyya teeknoo jecha teknoolojii irraa fudhadhe obsaa teeknoo baafadhe oon oromoodha OMN jira oromoo jira yuutuubiin yeroo bantu maqaa waliin ilaaltee godhuu qabdi jechuudha kan iccitii biraa qaba gaafa biraatti deemee inni dheerata obsaa teeknoo jedheen banee yeroo banuu namoonni gaa duraan peejii irratti na beeka waan ta'eef hordoftoota argachuudhaaf irra kanne yeroo muraasa keessatti yuutuubiin kiyya guddate 10,000 argadhe yeroo muraasa keessatti gaafa sanitti yuutuubiin qarshii sii kafaluudhaaf sabskraayibii 1,000 sa'aatii
sa'aatii 4,000 qabaachuu qabdu. Sa'aatii san fiduudhaaf hangis mara rakkanne waan hin duraaf hordoftoota gara peejiitiin qabaachaa turan. Peejii irratti barreessee gara yuutuubii kiyyaa koottaa yuutuubii chaanalii illee baradheen jira. Koottaa warri gartee asitti tole na laalaa jirtan amma qarshiidhaan na laala. Iccitii kana baaseenis. Iccitii kamiin baasee yuutuubiin qarshii kafalaa maaliif hin baasee akkana gartee namoonni na caalaa dandeettii qaban. Akka isaan dhufanii hojjetaniif. Isaan illee dhufanii namoonni taalentii adda addaa dandeettii adda addaa qaban dhufanii yuutuubii banatanii saba isaanii bohaarsaa barsiisaa fayyadaa sheeka haa ta'u quraana barsiisaa haa ta'u barumsa beekurraa barsiisaa doktora haa ta'u akkanaaf yaaditti doktorummaa isaarraa waan beekurraa waan fayyaa barsiisaa garaan xiqqoo si dhukkubee hangam takka rakkatta mataa yoo si dhukkubee gara maal jedhan kiniinni garaa san tokko kiniina maarroon dhugeettee fiida yoo dhuftee baratte hoo kiniina farmaasii irraa fuutee ifitti gaddarbu san waan guddaadha mi'aa gabaabsi yoo gartee kiniina hin beekne tokko fudhatte garaan si dhukkubu si micciiraa'u maaliif osoo gartee doktora waliin hin mari'atin liqimsite jechuudha namni keenya yeroo baay'ee yoo dhukkube yaa sheeka bilbila sheeka xiqqeessuu fi mitine sheeka bilbilee dawaa naa kenni jaani dawaa cafaqeeti waan akka haadaa san dhuga dawaan sheekni sitti kennu giraaman qaba obboleessa kiyya giraama qaba waan irratti qoratamee mitine qorannoon ka geessu yoo gartee sheekotii ilmii qabdu kan quraana irraa jira gartee akka duritti nabiyyiin keenya rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka isaatti gartee yoo dawaa quraana irraa ta'e sheekotiin amma hedduu mitini gariin isaanii akkanumatti an beekaadha dawaa akkasiifitti godhaa kun dubrummaa siifiddi kun dubrummaa sirraa balleessiti kun waan akkasii haasawa sheekni amma sheekni dhugaa jira viidiyoon hin bahu sheekni dhugaa sheeka dhugaa irraa waa fudhadhaa sheeka ammoo yuutuub irra taa'ee kana jee isin waan hin taane isin xaasoo dubrummaan deeffadha waa hedduutu jira kana keessa galuun barbaada. mana odeeffannoo fayyaa kennuun odeeffannoo teeknoo kennaa turteedha. Yaadi isaas ni galeera. YouTubein kuni baay'ee actually kaffaltii ni qaba xiqqoo. Asirratti wanti kan hunda ragaasiif ba'a naannoo YouTube. Namoonni baay'ee ragaasiif ba'a yeroo obsee kan jedhamu obseen yeroo darbe kan dura I think dubara dheeyyaadha. Yaa wal beektu fakkaata. Isheedha kan qunname jalqabarratti. Jalqaba isheen qunnamee ture innis. Anyways waan guddaa hojjechaa akka turte saba akka gargaaraa turte namni baay'een siif ragaadha. Maal jechuun barbaade Tobsaan asirratti ibsa bal'aa kenneera. YouTubein dandeettii cimaa namoonni qabdan fayyadamuu dandeessu. Baay'ee birrii achirraa argamus ikkoo ittumaan gatiin hojjettu teessee kaameraa editingii kanuma malee guddaas deemiti hojjennaan ga'uun argattaadha. Kana gabaabseen dubaraa fi YouTubein qarshii ni kafala. Dhugaadha qarshii ni kafala. Garuu YouTubii qarshiin argadhaaf yoo banattu ta'e saballeen fayyaddu ifiifillee fayyadu. Maaliif ka'umsi kee kan jalqabaa doolaara qarshii irratti hidhamee waan lafaa kaateef. Osumaan qarshiin argadha jettee fiiduuti qarshii taata. Senegala yaanni kiyya. Doolaaraan argadha jettee osuma fiiduuti doolaara taata. Akkamitti doolaara taata? Bakka deemu doolaara jechaa deemta. Namni maqaa doolaara si baasee jechuudha. Yuutubara doolaaraan ta'in. YouTubera parankii kijibaan ta'in YouTuba gartee waan nama barsiisa waan bu'aa qaba keessattuu kanaan uummataaf hin dhiisa abaluu hordofaa jechuun kuni anaan barbaadu uummanni yeroo kanatti nama barate uummanni Oromoo jechuun hayyuudha gaa Oromoon hayyummaan beekama nama gartee barate maal akka hordofuu fi maal akka hin hordofne ni beeka waan gartee sin fayyadnetti yeroo kee hin gubin nama si barsiisu firraa adda baafadhu baradhu ammoo barumsa jettee waa hunda gartee jala deemtee miidhaa biraarra firra hin fidinni siin jaa kana YouTubein qarshii ni kafala ni kafala garuu qarshiif jecha hin banatina YouTubii banadha erga banatan ammoo waan gartee bu'aa qabu waan nama barsiisaa waan saba keessan fayyada waan faayidaa qabadha waan saniin namatti as baha hedduun keessan natti dhuftanii obsaa sheer nu godhii nu guddisii maal kan nama guddisu rabbi sababa ammoo akka ta'u hojii keeti. Of course. Mee dhageeffadhu. Kan nama guddisu obsaa miti doktor naaf yaadii miti eenyuyyuu miti. Rabbi kan nama guddisu. Guddaan rabbi kan nama guddisu. Rabbi sababni kan sii ta'u hojii keetiin of guddisiin siin jaa. Si galee okay viidiyoo kee tokko liinkii fuudhee yoon kaniinaan community kee irratti share kaniin siif godhu ta'e yoo namni gartee wanni san bu'aan qabaanne ta'e
wanni san nama fayyadu sheer godhuun kiyya sin fayyadu jechuun natti naarin sababaan sheer si godhuu dideef kanaafuu hojii haariyaa waan bareedaa waan nama gabbaate amata lamaa mitini guyyaa lama keessatti hordoftoota hedduu kabaja argachuu dandeessa. Asirratti itti dabaluudhaa fi obsa waan baay'ee kaaftee yeroo baay'ee waan gaarii hojjechuun gaariidha hawaasa keenyaaf. Akkuma jette yuutuubiin illee baay'een kee yuutuubii obsaa teeknoo jedhee qaba kan gomoo Dr. Naafiyar Geetu Official kan jedhu yuutuubii irraa argachuu dandeessu baay'een keessa odeeffannoo fayyaa gaafan jalqabe baay'isee hin beekun ture mataan calliseen hojjedha bakka halkaniif guyyaa taa'ee edit godhaa sa'aatii dheeraatti sa'aatii 8 sa'aatii 6 fudhate gaafan jalqaba viidiyoo editing jalqabu. Hin beeku beektaan erga subscriberiin 10,000 akka ol darbeetiin bareedayyuu. Maaliif at least gatii kaameeraa illee naaf deebisu gatii editingii ammanii waaree booda taa'ennaan shaqqaleennaan hin argadha. Kilinika dhaqee hojjechuu nan danda'a bakkee dhaqee birrii argachuu nan danda'a. Garuu hawaasni keenya odeeffannoo fayyaa argachaa hin jiru waan ta'eef akkuma beektu yuutuubii afaan oromoo yeroo jalqabaati fayyaa irratti natu jalqabe. Hin jiru baay'ee yeroo isin jedhu ogummaadhaan ogeessa fayyaa taate jechuudha. Namoonni baay'een isuma nuti maxxansinuu oduudhaan jijjiiranii yookiin immoo like Google godhanii gadhiisaa turan ta'uu danda'a. Garuu karaa ogummaa fayyaa jedhanillee amma rabbii fagalattu immoo nama 93 ol qabna illee subscribers guddaa qabna obsaan nama 158 waa'ee teekinooloojii irratti barsiisa. Kanaaf waan akkasii hojjennu saba keenya gargaaruudhaan kanis kanatti namana waan gaarii hojjettanii fiddaninnaan akkuma inni jedhe waan gaarii ilaallee waan dhiyeessina. Jaalallee hawaasa kanarraa illee jaalala guddaa argachuu dandeessan. Kan qarshii caalu jaalala. Jaalala yaa. Yuutuubii jennee jalqabnee dhugaa dubbachuudhaaf yuutuubii birrii jedhee callu yeroo hojjechaa ture. Callu warreen gadhiisa bara. Dhumarratti garuu at least utuun taa'eetii manni kilinika dhaqee hojjedhee argachuu nan danda'a qarshii. Garuu waamattiini kaameeraa fa'aa gatii editingii waan tokko qaxar nama siif hojjetu jiraachuu danda'a. Moobaayilii gaarii si barbaachisa. Mitiilee kaameeraa HD si barbaachisa. Kanaaf immoo gatii dadhabbii kee baasuu waan tokko argachuu qabdaadha. Kanas immoo kan kaffalu yuutuubiidha. Malee akkaawuntii keessan irraa bahee baankii keessan irraa galaa osoo hin taane yuutuubii jechuudha. Warroota dandeettii adda addaa qabdan dandeettii guddaa qabdan kan jirtan kan gartee yuutuubiin hin kaffalu jettanii yaaddan wanta tokko isinitti hima. Jalqaba irratti yaani gaafa hanga akkumaan jeetti gara 2017 maarchi irratti yuutuubii banee gara yuutuubiitiin dhufe jalqaba irratti xiqqoo baay'ee na rakkise akka malee hedduu na rakkise. Gaafa sanitti gaa namni waa'ee yuutuubaatti bilbilee gaafadhu hin jiru namni yuutuubaa qabu hin jiru yeroo sanitti jalqaba kan bane ana yeroo sanitti gaa akkamittiin qarshii irraa fudhadhaa kan qarshii kennu namoonni hin beekne yuutuubaa miti. Kampanii Google AdSense jedhamu. Google AdSense kun yuutuuba waliin ta'uudhaan isaan waliin walii galuudhaan ati yuutuubaa isaan beeksisa gartee oomisha gartee biyyoonni garaagaraa oomishan viidiyoo ati maxxansitu jidduu galchuudhaan viidiyoo sanirraa isaanis warroota gartee oomisha isaanii fidanii beeksifatanirraa qarshii fuudhanii qarshii san parsantiidhaan yuutuubaraa fi warri gartee waan adda qooddatan. AdSense yuutuubiif kafala siif yuutuubiin adda qooddatan jechuudha. Akkasii gaafa sanitti Google AdSense kun piinii sirraa barbaada. Bal'inaani viidiyoo gabaabaa qaban yeroo garaa hojjechuu dandeenya. Ni galayna piinii sirraa barbaada. Ati karaa dheeraatu jira. Waa'ee kanaa dubbachuuf hin dhufne. Karaa dheeraa gaafata. Karaa dheeraa gaafata. Karaa sana hundumaa keessa dabreen guuttadhee qarshii fudhe jechuudha. Waliin naa qabame egaa qarshiin gaafa jalqaba fudhu. Anumti jechuudha. Namoonni hedduun naan jaan obboleessa kiyya mataan isaa maal naan jechaa ture. Aboo sa'aatii 24 viidiyoo waraabaan oliin ati mataa fi dhukkubsin yuutuubni qarshiin kafalamu. Ani qarshiif jechaa miti jalqaba kaniin eegale. Garuu gaa saba kana tajaajiluu fi waan hin beeku rammata barsiisuuf hin lafaa ka'e kana keessatti ammoo anis fayyadameen jira argaan jira. Doolaara 1,600 harkaa fudhachuun qaba doolaara kana. Aboo taa'in fudhattu osuma naan jaan namni natti bilbilanii hamilee na cabsan doolaara 2,600 gali. Gaafa isaa wanta hunda guute eegaan guutu Western Union ture akka ammaatti baankii barbaadee irratti choice gochuun san filannaan hin jiru. Keen gaa guute yeroon guutu gaa birriin naaf Western Union irratti Gmail kiyyaan meesejii naaf gale akka birriin naaf seene ina manneen illee gaa namoonni waan na jeeqaa turaniif dhaqe amma baankiin dhaqee Western Union yeroo dhaqu ID kaardii kiyya na gaafatan ittiin kenne fudhe qarshii inni illee na waliin ture. Bakka
ni ajaa'iba akkamitti viidiyoo waraabanii namoonni hedduun maal jedha aboobsaa kijiba guddaa kana dhiisii silaa yuutuubni maallaqa kafalee Jawaar Mahammadiin maallaqa fudhata namni waan hin hubatanii jira feesbuukiin maallaqa hin kafalu gaafa sanatti dhugaadha nama Oromoo keessa hordoftoota guddaa kan qabu Jawaar Mahammad ture garuu Jawaar Mahammad feesbuuk irratti ani yuutuub irratti Jawaar Mahammad kan gartee halkanii guyyaa waa'ee Oromoo dubbachaa jiru kunuun fudhanne ati akkamitti fudhatta? Ati waa'ee moobaayilaa nutti haasofte. Maaliin jeenis jaalattanii jibbitanii niin fudhaan jeeni. Saba kanaan tajaajilaa jira. Saba kanaafin gartee halkanii guyyaa hirriba dheebee viidiyoo waa'ee teknoolojii waraabaa jiraa fi kunuun haa dhufee niin fudha. Akkasittiin gaafa san maallaqa fudhatee gaafa san boodaan gabbee maallaqa fudhachuu kiyya. Akkaataa isaa itti hime namoonni gadi dhufanii na gaafatanii hin dhoksine dubbatte akkamitti akka fudhachuu danda'u kun gaarummaa keenya baay'ee kanarraa maaltu na mudate namoonni hedduun itti hime namni yuutuuboroonni baay'achuu eegalan eegana gaa namoonni hedduun dhufanii waan adda addaa irratti kaan paraankii kaan diraamaa kaan qoosaa garaagaraa kaan waa'ee fayyaa akkuma kee waan adda addaa hojjechuu jalqabe yuutuuboroonni Oromoo baay'achuu jalqaban ani fedhiin kiyya maali namni Oromoo waan beeku hundaan bahee barsiisuu qaba. Kaanis baratee Oromoo keessa beekanaa baay'atudha. Si galee ani waa'ee teknooloojiitiin kee waa'ee fayyaa waa'ee gartee fayyaa barsiisaa doktora Ayyoon ifin jechuun doktora kaadde as dura dhaabbadhee duummaan akkana akkana deebi'oon jee ni tahaayii dubbiin kun taha naman jeeqina waa'ee gartee fayyaa doktormaaf dhiibneeti ani maaliin dalagaa waa'ee teknooloojii. Kawaii gartee diraamaa danda'us kawaii gartee barsiisuu danda'us ka quraana barsiisuu hojii waliin fudhatina nama hojii keessan adda adda qabadha kursii keessan irra taa'aa hojii keessan hojjedhaan isin hin jenne akkasii kanaan ja'anii eegas booda maal naan ja'an obsaa ati maallaqaaf jecha hojjettanaan jechuu eegala komentii yeroo hin dubbisu jarana ani bar namni baay'een kiisii isaa keessaa akkuma baasee akkaawuntii isaa irra galuudha. Actually asirratti kan beekuu qabdanii yuutuubiin hin kaffala beekamaadha. Garuu immoo ittiin hojjettaa waan baay'ee ittiin gootan. Duwwaan miti baay'ee namni akkasiin jiru kana bashaa immoo deemee ilaalaa bara. Deemee ilaalaa. Kanarratti namoonni hedduun obsaati maallaqaaf jecha hojjettaa ati yuutuubarraa maallaqa argattaa bara niin argadha argachuu kiyya himeen jiraa'u. Naan jaan argachuu kiyya ni hinaafta. Ani gaa saba kana peejii irratti hin barsiisaa ture. Waan gartee peejiin naaf hin kafalu yuutuubiin peejiin naaf hin kafalu yuutuubiin naaf kafala yoon gartee ani waan takka si barsiisee yuutuubiin naaf kafale maal rakkoo qabu. Kanarratti gaa laayikii godhaan jechaa ture sabskiraayib godhaan jechaa ture namoota gariis gaa sabskiraayibii fi laayikii kadhattan warri yuutuubaa kadhattuudha waan akkasii warri haasa'uuf jiru kadhattuu miti waa si barsiise taanaan kadhattuu miti haya barsiisaan mana barumsaatti yoo ABCD si barsiisee ABCD san sababa barsiisaa barattee yoo manatti galte barsiisaan san mootummaarraa akkuma ani yuutuubarraa maallaqa fudhutti mootummaarraa barsiisaan san maallaqa fudhata kadhattuudha jechuudha gaafii siif deebii siif hindiisa kabiraati jira quraanni sheekni quraana aliif jeessi barsiisa quraana kana isarraa baratteeti juuza meeqa fixxee aalima taatee sheeka taatee feesbuuk irratti baatee atiis nama biraa barsiifta yoo gartee inni haadhaaf abbaan kee walitti qabanii maallaqa kannaniif mindaa fudhatte kadhattu jechuudha kadhattuu mitini garuu waan gaarii qabadha yuutuuba koottaa yuutuubni ni kafala warri sababni gartee namaaf yuutuubni kafalummaa kafaleettanii hinaaftaniis gaarii miti. Akkasii hordoftoota Dooktor Naafiyaat Geetuu ammaan tana obsaa waan irra jiru Dooktora bira finnee isin agarsiisnee jirra alhamdulillah. Taphachaara isin barsiisaa jira barachuu isin barsiisuu jira anillee bira deemee jira yeroo inni dhukkubsatee yeroo hamtuu keessa jiru sani akkasuma gaa viidiyoo isin biraan geenye ammallee deebi'ee fayyaa isaatis haala kanaan doktora bira finnee waa hunda argitanii jirtanii kanaafuu viidiyoo biraatii walitti dachaana ammas doktor waan illee haayisee jechuun piraaveeti gama duubaati waa yeroo biraa ni kannaniif waa hunda gorsine kannaniif akkasii galatoomaa isinii jechuu barbaada egaa ni xumurree jirra kabajamtoota hordoftoota keenya obsaan fayyeeyyuu isin gorsaa jira hundumta keessan jechuun barbaada yuutuubaradha ammallee biliinera ta'e natti tola wallahi YouTube namni hojjetu biliinallee waan argatin maaf itti naafan kanaafuu qabnu Oromooni
YouTube taana utuu biliyoona argatti irratti tola maaliif saba kana barsiisaa ta'u waan ta'eef hundumti keenya kanaafi obsaan fayyeeraa kana fakkaataa isin gorsaa jira kunoo argitaniittu hanga xumuraatti waan nu wajjin tutaniif ulfaadhaa galatooma waan dubbanne keessatti yoo kan isin mufachiifne jiraate anaaf yaadi hiriyoonni kiyyallee dhiifama isin gaafannaa afoona bilaa ulfaadhaa akkasuma YouTube obsaa teeknoo fi Dr. Naafiyaar Geetoo Official hordofuun dagatinaa ulfaadhaa isin jira